Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii qajareen qabadhee dhufee baankii har'aa immoo akkuma jedhe baankii qajareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa baankii Hawaashii jechaadha. Guyyaa har'aa immoo baankii qajareen baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin immoo akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheellaayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheellaayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maaliif karaa itobilaakmaarketiin illee ta'e karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa ergatanii viidiyoo keessa salphumatti birrii isaanii meeqan akka zarazaramuu danda'u yookaan geeddaramuu danda'u baruun hin danda'ama jechuudha. Meeqa akka ta'u birrii yoo ergatan fakkeenya 2,000 3,000 yoo ergatan birrii isaanii karaa itobilaakmaarketiin illee ta'e karaa baankiitiin illee ta'e meeqa akka ta'u baruun hin danda'ama jechuudha. Ani karaa itobilaakmaarketii tokkicha isaan dubbadha. Karaa baankiitiin illee akkasuma tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin hammuma qabdan isaanii baay'ifattu jechuudha. Asirratti karaa itobilaakmaarketiin jechuudha. Itobilaakmaarketii dhaabbataa miti jechuudha. Salphumatti itobilaakmaarketii dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 yeroo 5 oluu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Gaafa jijjiirama jedhu utuma isaa wayii saantiba 2 hir'isaa yoo saantiba 3 wayii hin dabala yoo hin hir'isaa jechuudha. Salphumatti utuma sana onlaayinii irra jiraniyyuu dhaabbataa miti jechuudha. Itobilaakmaarketii garuu baankiin dhaabbataadha jechuudha. Baankiin akka itobilaakmaarketii otoo hin taane itobilaakmaarketii hin jijjiirama akkuma jedhe. Baankiin garuu guyyaa 2 guyyaa 3 torba torbee tokkottu taa'uu danda'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar Rihaala, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Diinaara, Baareen Diinaara, Chaayinaa Yowaanii, Joordaan Diinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Iswiis Firaankii, Koroonaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii, Yemen Rihaala fi kan kana fakkaatan jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 jechuudha. Karaa baankiitiin illee ta'e karaa itobilaakmaarketii guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Itobilaakmaarketii irree dabalee jira jechuudha. Baankiin illee akkasuma guyyaa har'aa baay'ee dabalee baankiin Oromiyaa dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarketiinis karaa baankiitiinis biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 80 fi saantiba 68 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Naannoo birrii tokko dabalee jira jechuudha. Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 51 fi saantiba 50 jechuudha. Karaa baankiitiin illee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 29 fi saantiba 00 salphumatti guyyaa har'aa Kanaadaan doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 29 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 39. Kan itti aanu Hoomar Rihaalii tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 69 fi saantiba 26. Kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 18 jechaadha. Birriin Duubaay birrii 50 ga'uu jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 42 fi saantiba 79. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itobilaakmaarketii.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 48 fi saantiba 08. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 41 fi saantiba 83.
Kan itti Kuweetii. Kuweet diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 88 fi saantiba 40. Bahareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 79 fi saantiba 05. Chaayinaan yuwaaniin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 25 fi saantiba 50. Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 54 fi saantiba 74. Kan itti paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 38 fi saantiba 17. Akkasuma paawundi sterlingiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 98 fi saantiba 31. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 9 fi saantiba 91. Akkasuma yuuroon karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 73 fi saantiba 82. Kan itti Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 24 fi saantiba 36. Koronaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 19 fi saantiba 07. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi saantiba 25. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 79. Kan itti Yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 75. Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 55 fi saantiba 48. Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 63. Kan itti Hindiyaadha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 2 fi saantiba 00. Salphumatti biriin hindii guyyaa har'aa birii 2 jijjiiramaa oolee yookaan geeddaramaa oolee jira jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kan fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa akkuma jedhe guyyaa har'aa immoo jechaadha baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe baankii qaqqajareen qabadee dhufa. Itobilaakmaarket garuu biyyootuma 20 kanan qabadee dhufa jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 har'a qabadee dhufa jechuudha. Baankii garuu akkuma jedhe qaqqajareen qabadee dhufa. Baankii Awwaash, baankii Dashaan bakka baankota salphumatti baankii qaqqajareen qabadee dhufa jechuudha. Itobilaakmaarket garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 qabadee dhufa jechuudha. Kan biraamoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Birii fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee akkasuma biriin Beerut yookaan Libneen paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birii Paakistaanii akka birii Yemenii jechuudha. Biriin Yemen illee baay'ee xiqqoodha birii Itoophiyaatti gadi. Biriin Paakistaanii illee akkasuma baay'ee xiqqoodha. Biriin Beerut yookaan paawundiin biyya Beerut yookaan Libneen illee waan baay'ee xiqqoo taate isinillee birii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti doolaariidha jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaadhee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanaan jira jechuudha. Isaan kana keessa garuu salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiraatte doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Keessattuu warroonni mana madabii jirtanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechaadha. Birii 100 fi birii 80 fi saantiba 68 irraa eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Guyyaa har'a karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattanii jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Immoo karaa baankiitiin ergattan baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 51 fi saantiba 50 jechuudha. Kanaan irraa eeggattu yookaan saabbattu malee
salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Birriin biyya Beeruuti maqaan isaa paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii akkuma jedhe waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.